dhugaata. Kan ishee keessa yuuga. Shilingiin takka yuuga san kiisuma keessa baastee kanaaf kan koo garuu akkasii miti. Ani maqaayyuu sooretti koo jedheen isheedhaan. Isheedhaan dureetti koo jedheen. Maal waan taateef? Isheen naaf dureettidha. Kanuma isheetiin kan ishee. Kanuma isheetiin ati isheetiin ishee gaafasta. Ani isheedhaaf akka eegumsaatti illee gargaaran jira isheen eegaa gaachana. Isa gaardii jedhamu sana. Gaachana ammaraa qaba. Achii galma ture gootee gaba waraabduun taana qoqqoba. Yeroo hunda kan isheen kan jedhin waan dabbaru isheen abbayyaadhaan ibsaa laatti ibsaa kennan jiruma. Nyaanni dhufeera. Eeggantanii dhuftuure. Isheen naaf dureetti kootee qixxee. Baay'ee mucayyoo jabduudha. Sooretti koodha. Isheen akka qarshii qabdu sooretti koodha. Haga maallaqa qabdu dureetti koodha. Qixxalii nama nama. Isheen sooretti koodha. Sooretti koodha. Maadha yeroo isin baatan sana irraa dhugeenyi kanatti xinnaate kun. Isheen irraa fudhattu. Kanaaf anaaf laatti iska gabuu taatee ofii rakkatteetu ana rakkina dhuunfiti. Ofiin beelofteetu ana nyaachisiisee ofiin hojjechaatu hojii malee akka hin jiraadhu na gooti. Kanaaf sooretti fooyyanii. Mana balaa iyyaashu. Sooretti kee maal si gootesi? Lafee duwwaa nyaanna miti. Lafee illee nyaanna. Shiroo ragganaa xiqqilitti na fidin. Kanaaf sooretti godhanii. Maqaa bareeda baasteef. Isheen naaf sooredha. Qilii si nyaachiste. Qilii duwwaadha. Lafni na nyaachiste isheen. Lafni na nyaachiste boona foon na nyaachiste. That's right. Kan gungootu waan si ajaa'ibu sooretti. Bishaan kana baankoo seenu yeroo nafaan lulluuqqatu bishaan. Inspiraatii yaa lulluuqqatta see. Bishaan akkoo fayyaadha. Fayyaadhaaf gaariidha. Bishaan akka nu gungoone kaashee. Baay'ee dhuma soorettiidha maarree. Kanaafan sooretti godhee. Ati yoo abbaa sooressaa? Sooressaan koo egaa ati hoggaa lama ga'eera. Biraasa daawwash. Isa guddisuuf Alootaan zaare wanti joon godhe lafa gara humna mootii caalaadha. isa daabboo nyaachisee ofii qabeenya. Daabboo? Isa daabboo nyaachisa ofii qiqqili nyaatta? Ati yoo abbaa sooressaa? Dhaabbata? Dhaabbata nyaata addunyaa. International World Ay, sorry. Kibja gaarii si gaabbasti sooriin kee. bishaan akka dhuguun feetu. Dhugaa hedduu si jaalladhe. Sooriin kun kana qofa miti barri. Ishiin IMF anaaf. MF? Soorettiin shiroo kanallee si gaabbasteerti? Xiqqoo foon naa bitteeti. Ilkaan ittiin harakkate foon ishiin naa bitte. Mismaaraan baasaadhaa. Kana jechuun gaddiin milkiin hin tolle jechuudha. Sitti rakkate jechuun barri bara dhugaatii si qaba jechuudha. Maal nyaata? Ani kan koo gommana nyaate laala akkanuma ani fudhadhe malee waan tokko gommana mallaqa kiyyaan nyaadhe wanta akkana. Ilkaan haadhotti na rakkate rakkina jabaatu sitti rakkate jechuudha. Barri bara dhugaatii hin baatu bara. Ilmoon jala maateerti. Ilmootti rakkanne haadhotti rakkanne. Barri bara dhugaatii wanteertaa akka wanteertaati. Haadhotti rakkate. Kanaafuyyuu atamma dhiisi kan keetiin fayyadame kana booda. Inni guddaan of keessaa baasudha. Namicha baasteera. Nama baasa'ee bayachuun rakkina keessaas beeku. Dureetti kottu na gaabbasi isheen sooretti godha. Soorettiin kee mallaqni ishiin qabdee dhufte. Mallaqni ishiin qabdee dhufte hagammaan qabdee
Maaliin jedha gaafa galtee amma isheen foonitti hin fixemoo dhugaatiin fixemoo mana ishii ijaareen jedhee mana kiraatti ishii galchaa. Maaliif dhugaa dubbachuu qabdaati? Mallaqa isheetiin nyaatta. Biddii nyaatta, xibsii nyaatta, xiree nyaatta, hunduma isaa itti. Garuu ati akkuma nyaattu illee waan isheen gaafatte. Amma laali. Oduu amma birrii kee ittiin nyaaddu odeette amma nama nyaata hin fakkaadhaa. Anuu kanan jedhame mee maali bulu? Nama meeqati garuu? Nama nyaata hin fakkaadhaa. Jirtu amma laali si furdadde taani oduu furdatti. Tokkoffaa maalleen ishii birrii mana wayirra oolchineef lafa hin binneef mana hin binneef. Nyaadhee odeette eessa kan nyaatte jedhama. Garaan nyaata. ati kan na ajaa'ibe qursii irratti kan nyaatturra kana hunda dhugde misaa kana hunda guutta kan hiraataa yaadaadhis Ani bee gaafuma ishiin galte maal weettaati? ani bee wanna wayii rakkadhe. Foon argiteeti natti rakkate dhugaa keetti natti. Amma yoon wanna wayii ishii godheere eessa? Ani amma birrii xinnoo natti taftee ittiin hin nyaadhe ittiin hin si furdadhe jechuun barbaada dafee of furdisee malee isas dhimma isheeti. Ati manuma kana keessa oolta. Yaale manuma kana keessa oolta. Manuma kana footoo kaastee itti ergita. Manuma kana mana ijaaree kinoo haala kanaa xumuree fuuldura giroosariitti kireechi jechaatuma itti ergaa turte. Amma immoo maaluma jetta gaafa ishee? Wallabni hin jiru. Ati nyaattee nafti hin jiru. Lafti hin jiru. Maal jechuudha? Haala dhageessaa dura hojiitti beekti. Asuma keessa qacaramte hojjetti isaas rakkoon qabu. Kan alaa hafee biyya keessattis giroosaruma keessa. Hoteeluma keessa. Kana jechuun ani kophaatti ishiin dhiisa jechuu miti bara. Ani yoo ishiin galte kophaatti ishiin dhiisa. As keessatti nan gargaara. Ishiin yoo ammaa sanaa gidi yookiin keessummeessituudhaan as keessa hojjette yaasi birciqqoo nama jalaa kaasee kan dhibe kan barri biyya alaatii miti. Gaafuma ishiin galte mana kana keessa hojjette tiippii ishii fidde. Uftee jala oola. Gara nama itti deddeebiin fiddi. Akkasii miti. Abbaa mana kanaatiin ol beeknu. Asumaan nyaadda qursii meeshaas asumaan nyaadda irratas manni kun manuma kiyya. Ishiin illee gaafa dhufte sarara hojjettoonni biroo kan as keessa qacaramanii hojjetu hin jiru. Isaan ari'amaniitu ishiin as keessa qacaramte hojjetti birriidhaan. Isa akka inni godhu kana fixeef hin jira. Kana gochuun kooyyuu gaarii miti. Akka kana gootu. Kana maaltu namaa godha? Kana maaltu namaa yaada? Maa mootummaadha walii galtee hojii biraatti hojii jabaatti maaf hin qaxarre? Dandeettii sun hin jiru isi. Kana eenyuun namaaf yaada? Mana hoteela keessatti akka qacaramtu gochuu eenyuun namaa yaada? Kan ammaa bara ifii tokko sirraa nyaateetu biyyuma alaa sirraa fixeetu sirraa dhokata. Ani immoo koo hoteelaan keessatti dura nyaachaa ture keessa. Birrii ishee asitti hin balleessi. Birrii ishee deebitee akka asitti argattuuf immoo asuma keessatti qacaramuu qabdi. Kana inni birrii ishee mana meeqan ijaare? Laakiin as keessatti qacaramtee argannaani rakkoo qabu. Maraafuu ati mee akka koo kanatti qalbii deeffadhu. Birruma keetiin fayyada. Maal hin ta'in nan galadhe malee nan nyaadha bara. Ani misgaanaa ishee kanatu balleesse malee rakkoon qabu isas nan deebisa. Furdachuun hin jira. Akkuma huqqachuun jiru kan furdachuunis jira gaaf tokko. Maraafuu garaajii deemu qaba. Ati waggaa meeqa ta'e jirti garuu biiftu. Eenyuu jette maqaa ishee dureettiin kee? Dureettii koo, siimboo koo. Maqumti ishiitu daangaa qaba. Gaaddisee koo. Ishiin anaa biilgeetiiti ijaa biilgeetii. Lootorii? Lootorii koodha ishiin soorettii koo. Dhaabbata nyaata addunyaati isheessiif. Kanaaf ishiin IMF'dha. Waggaa meeqa ta'e jechee maalaaf? Immoo waggaa 8. Waggaa 8 sitti xiqqisuu tokko miti birriin hin jiru. Birrii waan hin jirre sitti baay'ee xiqqisuu waggaa 8. Waggaa 8. Birrii meeqa qabdu maalaaf? Waggaa 8. Waggaa 8 isin jechuun koo miliyoona 80 qabdu jechuu koo miti. Birrii 8 hin qabdu. Dhuma egaa birrii. Ammas keessatti dhumee hoteela kan ittiin hojjechaa jira. Amma birriin ji'a kana torbee kana sii dhufu jira. Jira. Lootoriin toon irra yaasti akkatti lakkoofte argiti. Gaafuma sanillee ati nan dubbistu.
Waan goote dhageessee. Waan goote dhageessee. Lafa qonnaa eegde. Lafa qonnaa bitiin eegde. Maal gootaa lafa qonnee jijjiiramanii. Lafa qonnaa hin maraanne intala koo. Oluu qonnee dandeenyu. Qotiyyoo waan qabdani maaliif qotture? Lakki